Faana Broadcast Corporate sagalee riqicha yaadaa fi odeeffannoo ta'uun hojii hojjetuun cinaatti dirqama tajaajila lammummaan baachaa jiraachuu hojii gaggeessaan FBC Obbo Adimaa Suudaamtuu ibsanii jiru. Guyyaa har'aa hojjettoonni FBC magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsa Koyyee Faccee aanaa galaana Arraabsaatti sagantaa ashaaraa magariisaan biqiltuu dhaabuun hojii ijaarsa manneen barnoota bu'uura buruu eegalchisanii jiru. Saganticha irratti qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar hojjettoonni fi hooggantoonni FBC argamanii jiru. Obbo Adimaa Suuni saganticha irratti haasaa taasisaniin FBC'n akka miidiyaatti hawaasni hojii tola ooltotaa fi kanneen biroo irratti dammaqinaan akka hirmaatuu fi dammaqsuun alasii waggootan darbanii hojii bal'aa hojjetaa jiraachuus kaasanii jiru. Waltajjii irratti argamuun haasaa isaan taasisan keessa daawwannee walitti deebina. Turtiin keessan faana ta'u. Kantiibaa magaalaa Shaggar kabajamoo Obbo Haayiluu Addunyaa, hoogganaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa, kabajamtoota abbootii gadaa, hooggantoota magaalaa Shaggar, Koyyee Faccee, ganda Bilii Sillixoo, jiraattoonni hawwan, daa'imman duraan dursee simannaa keessaniif maqaa hojjettootaa fi maanajimentii Faana Broadcasting Corporateetiin hedduu isin galateeffachuun barbaada. Faana Broadcasting Corporate miidiyaa biyya tana keessatti odeeffannoodhaan dursuudhaan dhaloota heegaree ijaaruu keessatti adda durummaan hojjechaa jiruudha. Hojii odeeffannoo ariifachiisaa dhaloonni beekumsaan ittiin ijaaramuu danda'u gochuudhaan ittiin dursuun gamatti keessattuu qaamaa qalbiidhaan hawaasatti dhiyaatee hojjechuudhaan miidiyaa adda dureedha jennee fudhachuu ni dandeenya. Tamsaasa isaa reediyoo waggaa 28 irraa eegaleen walakkeessa Finfinnee qofa odoo hin ta'in biyya hunda irratti walii ga'uudhaan FM'oota 10 gahe 10 keessaa 5 naannoo Oromiyaa keessatti aadaa, duudhaa, seenaa uummata Oromoodhaa barsiisuu keessatti gahee isaa gumaachaa kan jiruudha. Kana qofaa miti. Addunyaa guutuurra kan dhaqqabu televezyiiniin Faanaadha. Qaamaa qalbii uummataa, aadaa, duudhaa, seenaa dhaloonni ittiin barachuu danda'an, hammaan guddoonni dargaggeessatti barsiisan, dargaggeessi immoo heegaree biyyaa ittiin ijaaruu danda'u dabarsuudhaanis miidiyaa adda duree ta'ee hojjechaa jiruudha. Miidiyaa hawaasummaatiinis teeknooloojii addunyaan uumte jala deemuudhaan odeeffannoo sabaa dhaloota gufachiisu odoo hin ta'in odeeffannoo dhaloota ijaaruu danda'u, se'ata qabaachuu danda'u, safuu qabaachuu danda'u, walirraa barachuu danda'u biraan ga'uudhaanis adda durummaan hojjechaa jira.